Oromummaa dubbachuudhaafi konseptiin sadi baay'ee importantiidha. Konseptiin inni duraa konseptii ayyaana jedhudha. Ayyaana. Dhageessanii beektu ayyaana waan jedhamu kanaan dura? Ayyaana jechuun hiika baay'ee qaba. Ayyaana jechuun is a very deep and sophisticated concept. In fact, wanni Oromoo akkuma jirtu termii ayyaana jedhu kana keessa jira. Maaliifi ayyaana jechuun Waaqatu kenne. Waaqayyo akkamitti biyya lafaa uume yoo jedhani uume walaabuu baate Oromoon jedhu sun nama academically understand godhuufi Waaqatu of keessaa propel godhee bahee opposite ofii ta'ee university ta'e. Nama conscious jechuun nama of keessaa bahee of arguu danda'e jechuudha. Isin galleera amma dubbiin kun takkaa of keessaa baatanii of argitanii beektu. Egaa yoo of keessaa baatanii of argitan of arguudhaafi durasaa traditionii Oromoo sila jennu san argaa dhageettiisaa aadaasaa gadaasaa waan darbe sana hundumaa namni beeku wanni sun akka mastaawoti daawitiidha. Daawitii keessatti of ilaalanidha. Akki itti of arguun danda'amu yoo argaa dhageettii Oromoo sana beekteedha. Argaa dhageettiin sun Daawitii keessatti ittiin of arganidha. Namni isa isin barsiisu hin jiru. Amma Oromummaa Itoophiyaan liyaa farsinau. Itoophiyaan yoo diigamuudhaaf dhalatte ta'e ofiin hin diigamti. Maal Oromoon hin qaxarame moo kan ishee diiguuf? Kanaaf iyyuu Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee otoo jedhu du'e miti. Oromoon waa diiguu keessatti aadaa isaayyuu miti. Waa diiguu keessatti qooda fudhachuun aadaa Oromoo miti. Hin ijaara malee hin diigu. Yoo ijaare immoo akka gadaa ijaaretti, akka aadaa ijaaretti, akka argaa dhageetti tolchetti ijaara. Wanni sun hundummoo kan ittiin ijaarame materialiin aadaan Oromoo, gadaan Oromoo, tarrabbaa dhukkisuun, dhawaa dhibaayyuun Oromoo, wanni Oromoon qabu hundumtuu ittiin ijaarame ayyaana jedhama. Ayyaanni kun namni mana kana keessa jiru hundumti isaa ayyaana. Ayyaanni kun potentially nama taasisu jechaadha. Ayyaanni kun namni akka amma dubbannutti afaan dubbatu, bineensi afaan akkanaa dubbatu, articulate language dubbatu hin jiru nama malee. Maaliif? Ayyaana isaati. Ayyaana Waaqayyo wajjin isa uumedha. Akkuma Waaqayyo universii kana uumuudhaaf of keessaa bahee universii opposite ofii ta'ee universii kana uume, Oromoon yoo ayyaana isaa beeke, ayyaana hoggaa jennu doktoriin ayyaana qabaa, ayyaana hin qabaa, isin namni tokkoon isaayyuu yoo raata'e malee ayyaana kanuma ofii qaba. Ayyaana kee sana beektaa. Oromummaa jechuun ayyaana sana beektaa.
Namni of hin beekne akkamittiinitu Oromoo ta'a. Namni ayyaana isaatiin wal hin beekne akkamitti Oromoo ta'a. Akkati ayyaana keessanaan wal laaltuufitu inni kun macaaf qulqulluu baatee dhufaa, inni kun masgidaa dhufaa, inni kun lafanni dhufu lakkoofsi isaanii waan dhumu miti. Ayyaana kee kana wajjin wal laalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Ayyaana kee wajjin wal laalchisuudhaaf sitti duulaa jiru. Amma maqaa Oromoo baafachuun baranuu ijoollee ture isaan kun abbabaa ta'an. Maqaa Oromooti waamamuun qaanii ture. Qaanii ture. Amma Oromoo yoo argitan Oromoo generationiin keessatti guddadhe gurbaan tokko maqaan isaa badhaadhaadha. Intala warra afaan keenya hin beekne kana jaallate. Isheenis amma tokko gurbaan fuula qajeelaa jaallatteeti. ይህንን ስሜን ካለወጥ ካላገባህም ደቄ በዛብህ ተይረ እውነትን በዛብህ ጀነን ነው የለው። This is kuni akka ati eenyu kan si barsiise maqaa Oromoo qabaachuu akka jibbitu eenyutu si barsiise. Waaqa Oromoo kadhachuu eenyu kan si jibbisiise, jibba sana eenyu kan si barsiise. Kana kan of gaafachuu qabu namni dammaqe, namni konshansii ta'e wanni inni of gaafatu. Akkamittiin inni maqaa Oromoo jibbee maqaan hiikaa isaayyuu hin beekne baafadhee. Amma immoo Oromoon bara kana nama qaaneessa. Ijoollee isaanii maal jedhanii moggaasu beektu? Roobeera. Yoo Oromoo waa argate roobaa ta'a. Yoo Oromoon itti hammaatte immoo roobarti ta'a. Opportunistiidha kun. Keeti. Amma kun maqaadhaa? Keeti jedhanii maqaa. Yoo Oromoo waa argate keetiin Oromoo ta'a. Yoo Oromootti hammaatte barriitti hammaatte keetiin afaan faranjii ta'a. Keeti. Kebeekiidha miti tokko immoo. Kebeekiin immoo yoo barree hammaatte kibaakii ta'a. Nan qaana al tokko Oromoo amma jiru kana nama qaanessa dhugaa Rabbiin. Of argu ayyaana kee wajjinin walitti si araarsuu yaadaa jira argita. Kan Oromoo si taasisu uumaadha, ayyaana, safuudha. Namni waan sadan kana hin beekne Oromoo ta'uu hin danda'u. Uumaa jechaan uumaa Rabbi si uume foon kee, lafee kee fi dhiiga kee amma arginu kanaadha. Ayyaanni kee immoo si'uma ijaan garuu mul'atu. Si'uma garuu. Amma namni baay'een gammachuu hoggaa jedhan amma na argaa jirtuun isin baay'eedhaa na argitu ani hunda keessan hin argu. Dhugaa isinitti himuudhaa fi ጓደኛን gammachuu ayyaanicha halkanis walijjeen haasofnaa waliin galluuyyuu walitti muggunnaa. Ayyaana keessanii wajjin quba wal qabdu. Gaallaa jechuun namicha isa ayyaana isaarraa duguugamee mulqame jechuudha. Inni fa ayyaanni isaa walitti hin jiran jechuudha. Ayyaana keessan araarfadhaa. Ayyaanni kun gosa baay'ee qaba. Ayyaana abbaa. Amma ayyaana nama tokkoo dubbanneerra. Ayyaana nama tokkoo gaara jedhama. Warri tokkos ayyaana qaba. Ayyaanni warra sanaa miiloo
ayyaanni miiloo jechuun minor lineage tokko jechaan. Gosis walitti dhufe ayyaana qaba. Ayyaanni gosa sanaa ayyaana tokko walitti qaba. Gosa bira darbee gadaa. Gosi baay'een walitti dhufee yeroo gadaa tokko ijaarratu gadaan sun ayyaana qaba. Tokkoon isaati gadaa 5tu jira qaban taraa walirkaa baallii fuudhu. Tokkoon isaanii ayyaana mataa isaanii qabu. So ayyaanni kuni at the individual level, at the family level, at the lineage level, at the clan level, and at the societal level. Amma gadaan 5, gadaan itu humbanna, gadaan raya asebu, gadaan Macaa Tuulamaa, gadaan Sabboogona, gadaan Siikoo Mandoo TV, gadaan itu humbanna 5 bakka tokkotti yeroo walitti dhufu immoo ayyaana qaba. Ayyaanni sun Oromummaadha. Amma namoonni baay'een Oromoon tokko ta'a, Oromoon tokko. Maaliif tokko ta'a? Rabbi tokko san taasisin. Maaliif tokko ta'a? Ayyaanni isaa tokko taanaan hin ga'u. Tokkoon keenyaayyuu buluudhaaf wixxifataadhuma oolla. Inni kaan sobaa oolaa, inni kaan hataa oolaa, inni kaan raata'ee ciisaa oolaa. Namniyyuu akka mataa isaatti waan ta'aa oolu qaba. Akkuma ayyaana isaati. Maaliif hundi kun tokkoon ta'uun jedhani? Kuni soba propaagandaadha malee waan ta'uu danda'u miti. Mana tokko keessa ilmaan abbaa tokkootii fi ilmaan garaa tokko baateeyyuu tokko hin taane. Fuulli keenyaayyuu tokko miti. The human species is the most diverse species in the world. Diverse baay'ee. Kanaaf Oromummaatu tokko nu taasisa. Ayyaanni sun the collective. Maaliif wallaansoo qaba Oromoon? Ayyaana collective sana protect godhuudhaaf isa nurkaa gatan. Ayyaana Oromummaa isa collective sana warra isa represent godhu ijaarrachuudhaaf. Collective representation. Ayyaana sana bakka isaatti deebisuudha wallaansoon Oromoo. Kana wallaansoon Oromoo. Ayyaana jechuun kana. Lammaffaa uumaa wanneedhani nan dhakana isa ayyaanicha baatu. Safuunoo tokkoon keessan gidduu amma mee ilaala boundary jira sin gidduu hin jiru. Boundary yookaan jennu kan biyyaa duwwaa miti. Anaa fi Dr. Abbabaa gidduu boundarytu jira. Namni aadaa qabu boundary kana akkamitti akka ce'an nama beeku jechaadha. Bakka waan biraan hin jiru. Laga ce'uu jechaan nama daakaa beekutu bishaan guute itti gama. Namni boundary ce'u, crossing any boundary has got the rules that legitimate the crossing. Boundary tokko ce'uudhaaf seera qaba. Safuu qaba. Lafa kana kayama yooni nama kan duratti kabaluu na haafuuti afaanuman taane Dr. Abbabaatti yoon dubbadhe kuni sirgummaadha. Kuni nama boundary safuu akkatti ce'an nama hin beeknedha. Obboleessa keef si gidduu boundary jira. Haadha keef si gidduu boundary jira.
guddaaf xinnaa gidduu baawundarii jira. Anything baawundariin waa hunduma gidduu jira. Namni akkinni itti baawundarii tokko iddoo tokkotti ce'u safuudhaan yoo seera isaa beekee. Amma uummanni Oromoo seenaa isaa beeka. Erga gatuudhaaf yaalanis seenaan sun hin banne. Utuu Oromoon seenaa isaa beeku, seenaa koo anatu himata moo abbaa Baahireetu naa hima? Alaqaa Taayyeetu naa hima moo jaarsa Oromootu hima seenaa Oromoo? Takkaan moo gaafatanii warri waa'ee Oromoo xaafu kun hundumti isaa maaliif biyyattiitu sobarratti ijaarame? Sobarratti ijaarame. Silixaanee hin qabne qabna jennee himanna. Amma sila ijoollee tokko wajjin teenyee haasa'aa turre gizee tokko jedhanii iyyanii lakkoobsa afaan Amaaraatiin katabamu kana argitan miti? 1 2 3 4 7 argitan miti? Afaan Amaaraa lakkoobsa afaan Amaaraa beektu? Beektu? Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Hundumti isaa fidela Giriikiidha. Maali uummanni qaanii hin beekne kun? Hundumti isaa without exception. Inna inni kun maa inni the colonizing structure jedhama. Wanni kun wanni sobaan soba dhugaa fakkeessanii nama barsiisan kun waan beektu waan ittiin si wallaalchisanidha. Falfala jedhama. Amma waa'ee ayyaana kan nama tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan warra tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan miiloo tokkoo dubbanneerraa, ayyaana kan gosaa dubbanneerraa, ayyaana kan gadaa dubbanneerraa. Ayyaanni inni dhumaa lafti Oromoon itti wal gahu gumii gaayoo jedhama. Ayyaanni gumii gaayoo Finfinnee kanarra ture 2000 years ago. Amma namni baay'een evidensii maalii qaba akkas dubbata namichi kun jedhu? Evidensiin qaba. There is archaeological evidence, there is linguistic evidence. Amma walgayiidhaan maal jedha Agaaw walgayiidhaan paarlaamaa walgayiidhaan maal jedha? Shangoo jedha. Amma namni baay'een afaan Amaarinyaa saya shangoo. Shangoon afaan Amaarinyaa miti, afaan Agaaw. Oromoon maal jedha? Agaaw shangoo jedha. Oromoon immoo shanan gaayoo jedha. Shangooniif shanan gaayoo waliin fakkaatu? Ruutii isaaniitu kushitiidha. Afaanni kun kanaaf wal fakkaata. Horn of Africa kana keessa, as a matter of fact, almost 90% Cushitic speakers in one way or another. Seenaa isaanii garuu Itoophiyaa taarikii keessatti hin argitan. Indaa'u macaafa qulqulluu keessatti immoo Kuush kan jedhan kun maqaan isaa Ham jedhama. Kaam. Inna abbaa isaatu abaare. Nohitu abaare. Isaanin hin abaaru Nohi. Nohi namni jedhamu moo ture? Is that a proof? Namni Nohi jedhamuu fi bishaan badiisaa biyya lafaa balleesse jiraachuu isaa scientifically namni pruufii godhe jira. Seenaan biyya kanaa soba irratti ijaarame. Kanaaf biyya kanatti rakkoo guddaa kan fidaa jiru tokko argaa dhageettiidha. Argaa dhageettii baay'ee qabaachuun
arga dhageetti Walaayittaa, arga dhageetti Oromoo, arga dhageetti Kambaataa, arga dhageetti Haadiyyaa, kan Buumee, kan Mursii, kan Booradoorii, kan Galab, kan Argobbaa, hunduma isaayyuu beekuun it enriches you. Biyya tokko hin duroomsa malee ni yoomsa. Lakki isuma tokkoon kana Yesuus isa kana eebbise, inni kaan hundumtuu soba yoo dhugaa ta'eyyuu. Inni kun araadummaa jedhama. Araadummaa jechuun duuriyyummaa jechuudha. Qaxaafii ta'uu jechuudha. Biyya ijaaruu barbaanna yoo ta'e biyyi kan ijaaramu dhugaarratti. Dhugaan kan eenyu ta'edha Oromoon? Dhugaan kan Waaqaa ta'edha. Kanaaf yeroo baay'ee itti deddeebisee kanan himu lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru. By the way, hamma Oromummaan deebitutti biyyi kun nagaan argatu kana quba qabaadhaa. Biyya kanaaf kan nagaa fidu gaafa Oromummaan deebi'edha. Utuu Oromoon nagaan argatin biyyi nagaa argata jedhee warri yaadu gowwaadha. Akka abbootii keenyaa duriitti qaxqaxan inni durii bara duri inni duri namni beeku waan akkanayyuu naasa'u namni beekuma qabu waa'ee abbaa isaatii isa malee akka waan namni abbaan qabne haasa'uun kun safuudha beektaa. Warri kun haraamuudha kan jennuufi safuudhaan qaban. Araadaan safuun beeku. Amma waan ayyaanaa kana argitanii tugaa akka inni nama tokkorraa ka'ee warra tokko ta'ee warra darbee miiloo ta'ee miiloorra darbee gosa ta'ee gosarra darbee gadaa ta'ee gadaarra darbee tokkummaa Oromoo lafatti xumuramu gumii gaayoo ta'ee achitti Oromummaa jedhamu sun isin galuu qaba. Biyya kan ijaaru yaada. Oromoon gadaa yaadaan ijaare. Yaada dhugaatiin namatti maluudhaaf miti, sobaaf miti, hannaaf miti. Akka hundumaafuu ta'utti. Oromoon haammataadha. Dhaqanii dhagaa diimaa haammatan kaa. Maal haammata Oromoon? Waan haammatu hin qabu. Kan nama haammatu seera. Yoo haammatamuu barbaadde seeratu si haammata. Ati namichi seerri nan bulchu jedhu Oromootu na haammata, Oromummaatu na haammata jettee geeradha yoo ta'e soba sin haammatu. Hin dhowwinaa yoo akkana sin haammanne. Isini galeera amma Oromummaan eessatti akka inni guduunfame nama tokkorraa ka'ee warra tokko ta'ee miiloo ta'ee gosa ta'ee gosi gadaa uume gadaan gumii gaayoo uume gumii gaayoo jechaan lafatti gadaan shanan raayyaa see macaatu lama sabboogoon ituumban sikomando shanan gadaa bakkinni itti walar shanan gaayoo jedhama. By the way, kanammoo there is a Chinese document. Warri China shanan gaayoo kana mispronounce godhanii shungaayaa jedhaniin malee katabameera waa'een shanan gaayoos. Alan Ingilizii jedhamu tokko Mombasa waggaa 32 nama taa'e. The origin of the Kiswahili people kan jedhu irratti matsaafa isaarratti
waa'ee shungaayaa warra Swahili eessaa dhuftanii yeroo jedhanii gaafatanii shungaayaadhaa dhufne naan jedhanii jedhee caafa. Chaayinaan tokko waggaa 2500 dura katabame dokumentiin kun. Oromoon Jimmaa fi Gojaam dabdaabbee walitti caafaa turan 17th century keessa. Ethiopian Studies keessa dabdaabbee yeroo walitti caafan 48 Abadiin kolektii godhee Ethiopian Studies jedha. Historiansiin keenya akka Oromoon alfabeetiitiin kataban 17th century qabu isinitti manii beeku. Dhagaa gaafadhaa. Maaliif nutti nimnee jedhaatti gaafadha. Ethiopian Studies 6 kiiloo jira. Warri 6 kiiloodhaa dhuftan. Garuu hin agarsiisan. Nama tokko nama kan taasisu seenaa qabaachuu isaati. Eenyummaa ofii qabaachuu kan mirkaneessu seenaa isaati. So, waan amma dubbanne kana hundumaarraa ayyaana inni jedhu kuni yoo ayyaanni maal akka ta'e isiniin galle ta'e ayyaanni safuun by the way article Journal of Oromo Studies irratti the Oromo World View kan jedhu irratti the interrelationship between the concepts of ayyaana and safuu article jedhu jira barbaada dubbisaa. Maaliif hundumaa ammuma dubbannee fixuu hin dandeenyu. Egaa lammeessoo waa'ee boundary waa'ee safuu beekuudhaaf namni tokko hoggaa laga ce'u dura marga kutee margaaf biyyootti irreeffata. That is the rule that legitimizes such a crossing. Yoo hintala Dr. Sambato ilmi koo naaf fuudhu jedhee yoon itti ergadhe fiiganii dhuman dhaqanii intala kee naa kenni hin jedhan. Seera qaba, safuu qaba. Soddaan silaayyuu sodaadha. Safuudha. The rules that legitimate ammaga ilmi koo intala kee fuudhu jechaan I am crossing your boundary. Waan si gaafachuudhaaf. Waan sana si gaafachuudhaaf garuu aadaa ittiin adeemantu jira. Namni aadaa sana hin beekne safuu hin beeku. Namni safuu hin beekne nama miti. Saawwa wayya. Saawwiyyuu safuu qaba. By the way, fardi akkanni haadha nariine beektu. Fardi haadha hin lagata. Obboleettii hin lagata. Do you know this? Oromoon kanaafitu fardaaf kabaja guddaa qaba. Innaa safuu warri hin qabne hin bilisoomu. Seenaan Oromootiif የኢትዮጵያ ታሪክ wanni jedhan kun problemi guddaa ta'eera Horn of Africaatti. Itoophiyaan seenaa sobaa odeessiti. Oromoon hin fudhadhu jedha. Yeroo arbi lama ariisaatti seenuu margatu qacaabu. Nagaa dhabuun amma argitan kuni seenaa sobaatu dhale. Oromoon asii biyyan qabu. Madagaskarii dhufe. Atila Indian Ocean immoo maaliin ceene isa markabarra keenya saawwa keenyas. Na jarri kuni waan haasa'u warra hin beeknedha. Waan baay'ee jechuutu danda'ama. Garuu waa hundumaayyuu hammuma tokko caafii nama qabsiisu malee
qabanii afaan naman kaa'an. Isa hafe isumti barbaadaatti guuttadha. Oromummaa jechuun konseptii sadii. Ayyaana, uumaa, safuu. Oromoo baadiyyaa keessa yoo gaafattan nuyi uumaatti bullaa jedha. Ayyaanniif uumaaniif safuun akkamitti interrelationshipiin isaanii maal fakkaataa isa jedhu yoo beeytanii, ayyaanni immoo individual ayyaanaadhaa ka'ee hamma neeshinii Oromootti maqaa akka inni qabu eega beeytanii, aadaan Oromoo, gadaan Oromoo, tarrabbaa dukkisuun Oromoo, dhawaa dhibaayyuun Oromoo, soqaasaa faqisaa, gadaaniif aadaansaa maal akka ta'e beeytaniittu, eenyummaa Oromoo beeytaniittu jechaadha. Oromoon kan wallaansoo qabuu fi Oromummaadhaaf collective agency jedha faranjiin. Leevolii Oromummaa gubbaa shanan gaayoo irratti gaafa wal ga'ee collective representation, collective agency sun maqaansaa Oromummaadha. Kana quba gabaadhaa jechuudha. Thank you. Baay'ee galatoomaa hayyuu keenya Dr. Gammachuu Magarsaa.